Ayyaa shama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nageenyi keenyi bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Kun qophii addaati. Qophiin addaa keenya guyyaa har'aa dhimma manni maree federeeshinii biyyaalessa Itoophiyaa hiikoo heeraa fooyyessa yaada jedhu irratti murtoo raggaasisee fi akkasuma immoo aangoo mootummaa yookaan gadaa mootummaan qabu ka waggaa tokkoof achi bute irratti mana maree bakka bu'oota uummataan kan raggaasifame irratti keessumaa bukkeetti qabadheetiin jira. Keessumaan keenya har'aa Ittii aantuu paartii biyyaalessa Oromiyaa akka ta'an addee seenaa Gonfaa akkasumas immoo gaafatamaa damee dantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo akka ta'an obbo Jabeessaa Gabbisaa qabadheen yaaddeera. Marii bal'aa goonaa isinis nu faana turaa isiniin jenna. Ayyee jalqaba keessummaa taatanii naaf feeramtanii as istuudiyoo keenya ONN itti waan argamtaniif hedduu isin galateeffanna maqaa daawwattoota televezyiinii ONN. Akkasuma isinis yeroo keessan qusattanii asitti waan nu argamtaniif maqaa daawwattoota televezyiinii ONN isin galateeffadha. Egaa gara dhimma keenyaatti gara marii keenyaatti deemna. Murtoo manni maree federeeshinii fudhate haala adeemsa yookaan heera fi seera biyyaa akka eeggateedha moo adeemsa akkamiin murtoo kana raggaasisuu danda'e ka jedhu isinirraan kaa yaada nuu kenname. Murtoon filannoo dheeressuudhaaf murtaa'e suni durumaan durseetu haala kamiinuu hiikoo namti gaafatame suniyyuu yoo akka seerri himutti ta'e akka heerri himutti ta'e wanta qaamni lamaan irratti walii galuu dhabee qaama heeraa kan akka heerri jedhuun alatti raawwatame isaaf hiikni gaafatama. Akkuma isaanuu mana maree isaanii keessatti jedhanitti heerri biyyattii waa'ee filannoo yeroo isaatiin osoo hin godhamin dhume rakkoon immoo humnaa ol ta'e biyya mudatee labsii yeroo atattamaa keessatti filannoon akkamiin gaggeeffama maaltu ta'a kan jedhu hin kaa'amne jedhaniiru isaanumtu. So hin kaa'amne waan ta'eef durumaan durseetu heera hin jirre irratti waan hin jirre irratti hiikoo gaafatamuudhaaf deemame. Kanaafuu waan hin jirre irratti hiikoo gaafachuufis deemanii akkuma dhiyeenya kana argitanitti isaanuma keessaa immoo mormiin isaa mudateera. Odoonuyyuun illaallatin achuma keessaa akka isaan sirrii hin taane ragaan achuma keessaa adde keeriyaat mormanii keessaa bahaniiru. Warrumti immoo heera hiikkaa irratti kennaa jedhamanis hiikkaa irratti hin kennine. Maaliif akka sirrii hin taane beekaniiru jechuudha. Waan beekaniifu akkaataan isaan ittiin gadi ba'anii wanti kun sirrii mitii jedhanii ifa baasanii kanaaf hiikuu dhiifnee heerri waan sana nayyamu waan hin jirre hiikuun hin jiru jedhanii ifa godhanii hin keenye. Garuu immoo hiikuu dhiisaniit rikamendeeshinii kennan. Kana jechuun qaamni sun rikamendeeshinii kenne nutis rikamendeeshinii kennineerra. Karaa numti isaan keessa deeman suniyyuu paartileen hundumtuu waan fala ta'a jedhan kennaniiru paartii biyya bulchuu irratti dabalatee jechuudha. Qaamoleen immoo paartiin ala ta'anis kan rikamendeeshinii kennan jiru. Kanaafuu hiikoon isaan itti deemaa turan sun piroosesiin isaan keessa deemaa turan suni bishaan nuti waraabnee mana keenya sana baasanii gannaqanii kabiraa waraabuudha deemanii garuu immoo dhumarratti akka hin taane heerris akka nayyamne waan beekaniif hin dhiisan. Sanaaf manni maree federeeshinii nda'uun galata argachuu qabu. Maaliif waan heerriin ajajne hin hojjannee hin dhiisan. Dhiisan immoo garuu sababa kanaaf dhiifne jedhan irruma darban. Ammallee riikamandi godhan malee bilxiginnaan biyyaa bulchuu hin jenne. Egaa manni maree bakka bu'oota uummataan raggaasifamee akka jiru immoo qaamni hunduu bareetii jira. Keessumaa heera sana filannoo bara itti aanutti silmaayyuu jalqaba mootummaan dhibeen yaaddessaa kun hamma badutti nageenya uummataa tiksuudha waa ta'eef kanarratti waan xiyyeeffannuuf jedhanii manni maree bakka bu'oota uummataallee harka caalmaan akka raggaasisee quba qabdu jedhee yaada. So akkamittiin manni maree federeeshinii hin raggaasisne jechuu jedhamuu danda'a laati? Jechuun isaan waan sana raggaasisuuf iyyuu waan hin jirre maal isaa raggaasisarre hin jiru bar. Isa hiikkoodha gaafataman durayyuu waan akkana akkas godhaa odoo hin taane hiikaa heeraa nuu kennaa jedhamanii miti. Hiikaa heeraatiin as ba'uun irra ture.
Isa dhiisaniiti filannoo nagana dheereffamuu jedhan. Waan haaraa fidaniire paartileenis bar dirqamneeti miti kan filannoon dheerate. Ji'a ganaatiif haa jedhamu waggaa tokkoof haa jedhamu filannoon odoo nuti sin jaalatin odoo isaanis sin jaalatin for that matter iddoo kanatti wanti ibsuu barbaadu filannoon akka deemamuuf paartiin biyya bulchu durumaa fedhii isaan qabu ture. Kana agarsiistuu kamirraa argatta gaafa lakkoofsi uummata biyyattii dhaabateerraayi. Ani agama coincidence haa ta'u dhiisu malee angaafasin jarri kuni filannoo deemsisuuf hin hidhan jechuudha kan hin jedhan individually jechuudha. Gaafa sirraa kaastee achirraa immoo isaan dhimma paartii ODP gara bilxiginnaatti jijjiiruu maalirra turan ofii isaaniitti biizii ta'anii boordii filannootu guutuudhaaf duubatti hafanii geessanii immoo filannoo bakkee duraanitti gaggeeffamurraa gannarra geessan. Gannarra geessuun isaanii sun maal sitti agarsiisa? Isaanii fi caasaa isaanii waamuu dirqisiisanii baasuu rakkoon qabu gannas yoo ta'e. Warri kaan garuu infraastiraakcharii akka isaaniitti ittiin bishaan keessa boolla keessa baanii deeman hin qabaniiti. Isaaniif yoo filannoon jiraateef advaanteejiidha. Yoo filannoon hin jiraanneef warri kaan aksesiisaarraa haga xiqqoo tokko raawwannoo jedha. Ganna keessa gochuun isaanii garuu inni guddaan paartileeniif uummanni haa mormuudhaaf. Sun maal sitti agarsiisa? Filannoo gochuuf akka isaan hamilee guddicha hin qabneedha. Isaanii nuti filannoon adeemamu jennee wal lolaa turree maal jechaa turan gidduu kana. Garuu filannoodhaaf isaan kaka'umsa akka hin qabne gaafa waxabajmaa caamsaarraa kaasanii ganna keessa godhan uummanni fi paartileen nutti hin tolu jennee karaa isaaniirra odoon dhufin nurraa dhufe filannoon haa darbu akka jennuudhaaf fedhii isaan qaban ture. Odoo isaan sanarra jiranuu immoo koronaan dhufe. Koronaan dhimma isaantu fidee miti nutu fidee miti dhimma addunyaati. Kanaafuu uummanni keenya sanaan dararamuu hin qabuuti hundi keenya irratti walii gallee waan furmaata jennu kennineerra. Furmaata isa keenya achi darbatanii kan isaanii homaa kan heeraanumaa waliin qabanni fidanii dhufan. Kanaaf hirkoo heeraa wayituu hin qaban. Mee isinitti hin deebi'a ulfaadhaa yaadan kan isinitti deebi'a. Waan amma isaan irratti dubbatan irratti yoo yaada dabalataa qabaattanis irraannaa kaastu murtoo amma mootummaan fudhate kanarratti hundaa'ee kana booda wanti ta'uu qabu tarii kana booda waa kana mudata ka jedhu yoo jiraata sun. Akkaataa amma jiruuni tokkoffaa filannoon silaa akkuma sila siin jedhe rakkoo waan ta'eef darbeera. Maaltu ta'uu qaba san booddee filannoon gaafa darbu akkamiin biyyi kun nageenya uummataa osoo hin hubamin uummannis dhibeedhaaf otoo hin saaxilamin akkamiin yeroo badaa kana dabarsuu qabnaadha. Kanammoo haguma yeroon deematu argaa jirta. Uummannis argaa jira. Koronaan immoo yoom akka dhaabatu wanti beekamu hin jiru. Kanaafuu maaltu ta'uu qaba yeroon isaanii dhumuudhaaf ji'a 2-3 tafe. Kana keessa maaltu ta'uu qaba? Recommendationii warra uummanni difaaktoodhaanis ta'u bakka na bu'aa jedhee bakka buufate kana waliin mari'achuun dirqama. Maaliif jalqaba gaafa qabsootti seennu sila paartileen amma waliin deemaa jirru kunniin karaa nagaatiin qabsoofna jenneerra. Karaa nagaatiin qabsoofna jennee ergatti seenne karaa kamiinuu taanaan nagaan akka bu'u gochuu qabna. Mootummaan akkas jedhee uummatattis kamittu qaama kamittu akka hin buune nuti paartileen dirqisiisuu qabna jechuudha. Mariitti akka seenan dhiibuudha qabna. Maaliif bahinsa kamuu hin qaban sanaan alatti. Konstitushiniin isaaniif hooma tokko hin kennu. Waggaa 5 jiraattu waggaan 5 keessan dhumuun dura filannoon filatamuu qaba. Rakkoon yoo sin mudate immoo labsiitu jiraata. Labsii sanaan booddee wanti jiru hin jiru. Falli immoo hayyoonni biyya biraalleen muuxannoon biyya biraa kaa'e maalinni yeroo gaappiin yeroo filmaataa fi yeroo aangoo mootummaa gidduutti uumame. Mana maree paartileetii fi mootummaan akkaataa ittiin waliin hojjetan manni maree paartii morkattootaa akka gorsa isaaniitiin masakame isaan hojiitti raawwachiisuu qofa fala PBO'n kaa'edhaan isiniin jechaa jira. Nuti kana dura ibsaanis baasnee jirra. Akka falaatti karaa nagaatiin nagaa keessa seenuudhaaf mootummaan dirqamuu qabudha.
nuti dhiibbaa gochuu qabna. Maaliif walitti bu'iinsa paartiilee fi mootummaa gidduudhaan dhufutti paartiis miti hoggantoota paartiis miti uummata keenyadha kan hubamu. Waan ta'eef marii isa saanachi ofirraa dhiibanii kan ofii qofa hojiitti kuuf deeman kana dhiibnee karaa nagaatiin wanta kana filannoodhaan gahuu qabna. Yeroon paartiilee walii galanii persenteejiidhaan yookiin maal jettu average haga inni deemu yookiin immoo koronaan nu dirqee achi dhiibuu yookiin as dhiibuu maluu danda'a. Hagasitti biyyi kun kan buluu qabdu karaa paartileenis mootummaanis irratti walii galaniin qofa. Gaaf sana maal ta'a ati maal goota uummanni kee akka dararamtu mootummaaf hin hayyamtu. Uummanni kee immoo nagaasaa eeggatee haga gaafa filannoon deemutti karaa namoota na hogganu jedhaniitiin amna sayindi jiru paartileen de facto paawarii qabu. Kanaafuu amanamummaa uummata irraa fudhatan saniin uummata isaanii fedhii uummata isaanii mootummaa irra bulchanii mootummaan ofii isaatiin yoo fedhe gara waraanaatti yoo fedhe gara kamitti akka hin deemne karaa irra qajeelchinee deemnaadha. Kanaan akka deemuuf. Kuni ejjennoo paartii jechuudha. Mee akka yaada kanarratti mee? Egaa nuti paartiin keenya erga akka paartiitti hundaa'ee hojii eegaleeti waggaa 2. Yommuu jalqabnu nuti waan kana sammuu keessaa qabna turre. Paartii uumnee filannoo mo'annee aangoo mootummaa amaannoo uummata aangoo uummata aangeessina kan jedhu qofa odoo hin taane yoo filannoon jiraate filannoo irratti akkamiin deemna paartiilee keenya waliin tokkummaa akkamiin finna filannoon yoo jiraate akkamitti waloon sagalee uummata keenya aangeessina walitti finnee yookiin walii galleetu yoo filannoon immoo hin jiraanne akkamiin biyyi bulti. Erga filannoon filatame immoo filannoon jiraate yoo filannoon filatame paartiileen keenya akkamiin sagalee uummataa aangessu akkamiin mootummaa waliin uummatu kophaa deemu moo walitti dhufu moo sagalee isaanii walitti da'atu moo yoo filannoon immoo akka ammaa kana dhabame akkamiin itti deemna kan jedhuu fi guduunfaa godhachuuf ture. Paartii keenya dhaabbannee ji'a 2 booddeedha kan mariitti deemne. Kaafa'oo mariisisuun jalqabne yeroo sanatti xiqqoo isaan heziteet godhanii hojjannee waggaa tokkoon booddee immoo gamtaa ni yaadattu taanan gaaddisa agarre gaaddisa keessatti wal argine paartileen Oromoo 7 gaaddisa san keessa yoo laallu seenaadhuma irraa kaatee wanti mootummaan biyya bulchu paartiin biyya bulchu keessa jiru in shakkitas successful ta'ee sin beeku. Kana shakkine otoo gamtaan mariirra jiru otoo gaaddisti mariirra jiru amma yoo gaaddisti kun fail godhe nuti paartileen dhugumaan Oromoof qabsoofnu maal of harkaa qabna jennee wal gaafanne PBO'n teenyee jechuudha. Wal gaafannee maal goone kaanee paartilee warra kaayyoon keenya wal fakkaatu walitti finnee haa mari'annu jennee akka paartiitti guyyaa 2-3 mari'annee kophaatti hayyuduroota keenya lamaan walitti fiduudhaan jalqabne. Hayyuduroonni keenyas waaqayyo sana kabajuu wal kabajanii dhiifama wal gaafatanii PBO fi PBO gidduutti mariin eegale KFO'n itti dabalee dhufe odoo jennee deemnu gidduu irratti wanti sun hooldi godhe. Kana kan gooneef maaliifi taayitaa paarlaamaa seenuufi miti caffee Oromiyaa seenuufi miti silaa blookiin guddaan diina sodaachisu mootummaa uummata hiraarsuuf deemu sodaachisu blookii kana caalu hin jiru ture. Sana sammuu keessaa qabna. Sana tolfannee turre haala adda addaatiin baay'ee kan na gaddisiisu ammaalinni paartii jennee gamtaan hooldi godhamuun nu qaanessuu qaba. Maalinni kana durayyuu walqixxummaa dhabnee ikwitiin dhabameeti kan qabsootti seename dhiibameeti uummanni dhiitameeti. Kanaaf paartileen gaafa walitti dhufan walqixxummaatti amananii bardanii noo jiraate bardanii walqixa jechuun bardanii kana naa himika. Dhiibbaan yookiin haalli ulfaataan yoo jiraate haala ulfaataa sana walqixa qooddatanii bal'inni soo jiraate bal'ina sana walqixa qooddatanii bakkee kaayyoo galma ganamaa keekkatanii baaniif sana waliin ga'u
waloodhaan anaa miti ilaa inni tokko miilla isa tokko jalaa buteeti of guddisee mul'isee isa kaan immoo gurraachessee mul'isuuf osoo hin taane waloodhaan wal keessatti of arguu fi of keessatti wal arguu ishee jettu saniin odoo deemna ta'e silaa har'ayyuu roorroon nutti hin baay'atu turte. Bakkee tokko taate haala ta'eenis ta'e hooldi godhamee jira. Amma maalinni yeroon kun yerootti jaalannee odoo hin taane dirqamaan walitti deebinuudha. Walitti deebinee mari'annee nu qofaa miti mootummaan biyya bulchu dhufee akkatti karaa nuti qajeelchine keessa seenee nageenya uummataa eegsisu dirqama isaati waan ta'eef abbaan fedhe balleesse mootummaan dirqama isaati. Nageenya uummata keenyaa eegsisuuf nuti immoo mootummaa kana humnaan odoo hin taane karaa nagaa qabsaa'uudhaaf waadaa seennee wanta karaa nagaatiin odoo nama keenya tokko nu jalaan balleessin karaarra qajeelchuu danda'uu qabna. Kun immoo kan ta'u gaafa nuti wal taaneedha. Waliin taane taanaan nagaatti. Hayyee dhugaadha guddaa galatooma yaada inni kaasuu barbaade dhimma garaagartee paartilee siyaasa Oromoo ka gidduu osoo hin taane amma rakkoon amma nurra gahe rakkoo akka dantaa Oromoo otti haa ilaallu. Biyyaalessaa ka amma achi bute mootummaan irratti waa xiqqoo tokko dubbachuun barbaada akka yaada naa kennitanii fi yeroo darbee ibsa wayii tokko karaa aangawoota mootummaatiin ibsi tokko gara uummataaf ifa ba'eeti ture. Ibsa sana keessatti akkuma beekamu dhibee yaaddessaa vaayirasii koronaa kanaatiin wal qabatee filannoon achi buteera. Filannoo butamuu isaatiin immoo paartileen siyaasaa tokko baay'ee of mufataniiru. Kun immoo dheebuu aangoo waan qabanii fi waan jedhu tokko gadi ba'ee ture fuula miidiyaa mootummaarra. Mee dhuguma paartileen siyaasa Oromoo dhuguma dheebuu aangoo ni qaba moo maqaa balleessii moo yaada kan akkamitti mee hiiktu? Akkamitti ilaaltanii wanta aangoo siyaasaa jedhuufi isaan osin ceesisna jedhanii dheebuu maalii qabaataniidhaa fi heera diiganii kan yeroo aangoo keenya haa dheeratu ka jedhame yeroo wayiiti jedhame miti laata teessoo irraa ka'uu miti barcaa irraa ka'uu namatti ulfaata jedhan warri kana dura bulchan. Kanaaf isaan waadaa seenanii isin ceesisna jedhanii dhufanii amma gaafa yeroon itti ce'an geenyaan kan yaada isaanii jijjiirratan maaliifi karaa dheebuu qabu jetteen dheebuu hagas maraa miti dheebuu miti nuti kan qabnu nuti dheebuu bilisummaa qabna. Dheebuu bilisummaa dheebuu walabummaa qabna. Dheebuu rakkoo dararaa fi hiraarsaa uummata keenya irraa kaasuu qabna. Sun immoo paawar malee hin ta'u. Aangoo mootummaa qabattu malee hin ta'u. Aangoo mootummaa qabattee barbakkee isaan amma taa'anii nu bulchan san keessa seentee ati sin bulchitu taanaan akkamiin bilisummaaf deemta akkamiin walabummaaf deemta jechuun bakkee tokkotti nama dhiba. Karaa amma filannoon darbee sababa koronaatiif jedhuufi dhugaadha kunoo filannoo hundi keenyaayyuu dirqamne akka inni darbe beekneerra. Garuu erga labsiin yeroo atattamaa sun buufamee booddee koronaadhaaf haalli mijaa'e hedduun hin jiru. Fakkeenyaaf bakkee gandarra deeme bakkee zayitii fi sukkaaratti kennamu. Namni maaskii odoo hin kaatiin akkasii walammatee kan taa'u jira. Namni itti gaafatamummaan itti dhaga'amee fageenya keessan eegaatii hiriiraa jedheellee mootummaa keessaas ta'uu qaama of danda'e keessaa achitti akka koronaan walirraa walitti hin darbine taasisellee hin jiru. Bakkee deemtu maratti fageenya xiqqoodhaan bakkee shammaachochi bakki jedhu sun jiru hundattu. Bakkeetti eelpaa deemtee bakkeetti kaardiin ibsaa guutamu hundattu. Bakkee boo'ichaatti illee yoo ta'e isaanumtu nuyini nama 3 ol nama 4 ol yoo teessan yakkaadha labsii cabsitan jedhama. Garuu isaan 100 200 400 taa'anii mari'ataa jiru. Nuti amma fakkeenyaaf dhiyoo kana haala yeroo irratti nuti warri xiqqoonni ijannoo keenya baasne warra hoggansa zoonii irra jiran walitti qabne ijannoo isaaniis alaallu walitti qabamnu jennee turre hin dhoowwame. Isaan garuu har'ayyuu taa'aa jiru. Bakkee gabaa yoo deemte dhaabbata kuduraaf muduraa asis ta'e bakka hundattuu bakkee hundumaa yoo deemte haalli
koronaa dabarsuudhaaf mijataa ta'e achi booddee lakka wayitti jira. Gabaa yoo deemte akkasitti jira. Kanaaf odoo bilisummaa sammuu qabaatanii isaan odoo dhuguma ceesisuu barbaadanii filannoo dafanii fixuu hin danda'u turani. Haaluma kana keessaan immoo biyyoonni filannoo deemsisanis jiru akka fakkeenyaatti warri dabarsanis jiru. Garuu nuti filannoo deemsisuun hinuma ture. Maal jedhu warri faranjii seete if there is a will there is a way jedhama. Nuuf amma maaltu dhufe seete rakkoon filannoon darbuun saati rakkoo koronaan fidu nutti caalinna gar fuulduraatti. Kanaaf koronaa jechuurra rakkoo kana hambisuudhaaf dhuguma onneedhaan kaka'umsi godhamee hunduu rakkoo kana osoo keessa ba'uudhaaf hojjetanii filannaan tokko maal ta'a? Tokko paartilee waliin hojjechuu. Paartilee waliin hojjechuu maal hanqisa seete? Walitti bu'iinsa hanqisa. Walitti bu'iinsa fakkeenyaaf mootummaan seera cabsitan jedhee qaama biraa dhaqee rukuta. Qaamni biraa mootummaan nutti dhufee nujjeessuuf jedhee rukuta. Walitti bu'iinsi sun hokkora kaasa yookiin immoo dallansuu uummataa kaasa. Dallansuun uummataa gaafa ka'e maaltu dhufa? Maaskii bituu deemu. Maaskii fudhachuu gola seenu akkas wayyaa tokko odoo ofirra hin buusin ala ba'ama. Maaliif kana dura eenyuudhaaf fincilaanis bar qawweedhaanis qabsoofneerra bu'aasaa argineerra harka duwwaadhaanis meeshaa fuuldura dhaabbannee falmanneerra mo'anneerras garuu dhumni isaa dhallee achuma jira. Amma yeroo kanatti yoo waliigalteedhaan mootummaan kun mo'atameetuma dhufee yaada paartileen dhiyeessaniif yaada hayyoonni dhiyeessaniif yaada abbootiin seera beekan dhiyeessaniif bitamee dhufee mariidhaan hokkorra kan uumamne yoo of fuulleetti dhiibna ta'e malee amma waa tokko jette uummanni maaliif jechuu dhufa? Hiriira ba'uu dhufa. Hiriira ba'uu keessatti namni du'uu dhufa. Ittuma caalaa deema. Kanaafidha karaa nagaa fi karaa nagaa qofaan mariidhaan nutis dhufne nuti gaafa ibsa 7 dura baasne paartileen dhimmi uummataa dhimmi nageenya uummataa nu laallata jettan hunduu mariidhaaf isin affeerreerraa jenne namni nu deebisee hin jiru qaamni nu deebisee hin jiru. Wanti sun garuu ammayyuu wanta furmaatan biraan qabneedha jedhee yaada. Irratti itti deebina keessumaa gaaffii tokkos maansini dabaleen gara boo jabeessaatti deebi'a. Dhimma koronaa vaayirasiin wal qabateetu wanti kakka'u tokko jira. Mee fakkeenyaaf haa jennu heerri mootummaa yookaan manni maree federeeshinii biyyaalessaa dheengaddaa murtee kana dabarse hayyee jenne. Murteen sun maal jedha? Murteen dheeratu sajjasti godhan. Yaada filannoon biyyaalessaa yeroo ammaa kanatti keessumaa ji'a 9 haga waggaa tokkotti mootummaan akka irra turu akkasumas immoo dhibeen vaayirasii koronaa dhaabbanni fayyaa addunyaa haga vaayirasiin kun dhiibbaa uumuu hin danda'u haga jedhutti akka turullee ibsasaa keessa jira. Sanumaa wal qabatee waa tokkoon isiniif kaasuu barbaade. Mee fakkeenyaaf vaayirasiin kuni babal'atee haga waggaa 10 taa turuu haa jennu. Hireen mormitootaa yookaan hireen PBO akka paartii kaasu maal ta'uu danda'a? Saati jette sani wantin si gaafadheef hin qaba. Manni maree federeeshinii kan gaafatame seera fooyyessuudha. Seera fooyyessuu dhiisanii dhufaniiti raggaasisuu miti sajjasti godhan. Filannoon haa darbu jedhan achi isaan filannoon haa darbu jedhan mootummaan manni maree hundinuu itti haafufu agasiifi jedhan itti haafufu kuni seerawaa miti mootummaan kana bar dhufee difeend gochuu qaba jechuun justify gochuu qaba jarri suni mootummaan aangoosaa akka itti fufu gaafatamaniiru solution sanaan akka dhufan gaafatamaniiru kan gaafataman isaan hiikoo heeraa kennaadha kan ittiin dhufan kabiraati sunuyyuu seeraan deeggaramaadhaa miti tokko isaan immoo filannoon haa dheeratuudha kan sajjistu godhan kanaaf filannoon dheerate jechuun bar nuti isiniif haa dheeratu jenneeniirra hagaa haala mijeessitanii filannoo bira geenyuuf inni tokko ji'a jaanni tokko ji'a waggaa tokko inni kaan immoo aangoo haa qooddannu jedhame sajjistu gooneerra miti nuti gaama maal jennaa
hireen PBO'dha. Murtee nuti keenya sanidha. Kanaafidha nuti mootummaarraa hangoo qoodachuuni eenyudha fida walitti bu'iinsa paartilee biraa garanaa garasii lakke anis itti seenuun qaba mootummaa ce'umsaas yoo yaadde paartileen fedhiin isaanii akkas wal faallessutu jira. So isaan gidduutti konfiliiktii uumuudha ta'a. Maali nuti kan suggest goone mootummaan boru dhume waggaa kurnan boruu dhume waggaa shanan boruu dhume koronaan waggaa shanan boruu dhume waggaa kurnan boruu dhume hin beeknu. Kanaaf haga rakkinni kun seeraan nurraa ka'ee gara filannoo bira geenyutti maal ta'uu qaba? Paartileen seeraan galmaa'anii biyyattii keessatti socho'an martinuu walitti dhufanii maal jenne nuti consultative government jenne murteewwan gurguddoo waa'ee communication biyya alaa maalii ta'ee ka biyya keessaa illee labsi adda addaa baasuudha mahallaqa sochoosuudha waa hundumaa irratti murtee godhamu irratti paartileen kun waliin taa'anii waan isaan murteessantu mana maree mootummaa amma jiru dhaqee ragga'ee uummataaf ba'a. Wanti Council of Political Parties itti namanni tokko fuulduratti deemee hojiirra hin oolu. Garummaan jarattiin jettee ammaan tana kana diddee akka wannoon hin jenneef caasaan kun caasaa ijaaranii maal jechuuf yeroo fudhatallee waan ta'eef caasaa isaanii qabatanii itti fufu murteen waliigaltee paartilee morkattootaatii fi waliigaltee paartii biyya bulchuutiin waliin galamne taanaan wanti ta'u hin jiru. Keenya ejjennoon akkas. Ittiin deebi'a gaddaa galatooma wanti xiqqoo naa ibsitantu tokkotu jira gara isaaniitti deebi'a. Uummanni eenyu waliin agreementii qaba? Mootummaa waliin hagaarraatti. Even though it is not that legal jechuun filannoon haqa qabeessi godhamee hin beeku jechaa baanis jennee amannas. Haa ta'u malee uwwisa heeraa kan qabu mootummaa duraan ture sanidha. Amma barnutu haala keenya kan hin ammeessinuudhaaf irra dibaa darbaaf malee jarri kun amma PP irraa agreementii maal qabduu nuun jechuullee danda'u. Kana beektu. Maaliif uummanni waliigalteen inni qabu hidhaan inni constitutioniidhaan qabu eenyu waliin ture? OPDO fi yookaan immoo warra maqaa jijjiirrate ODPdha. Humna jijjiiramaa jedhaman sanan. Tasuma odoo uummanni naa diignaa jijjiirin jedhan caasaan sun badee bilxiginnaa ta'ee jira. Amma bilxiginnaan Oromiyaa bilxiginnaan naannoo biraa jira ta'ee naaf hin galu wanti sun akkamitti akka ijaarameyyuu. Kanaafuu nuti amma mootummaan akkanaa godhu mootummaan gaafa yeroon isaa darbe bar agreementii PP waliin qabduu yoo siniin jedhan maal jettu? Agreementii PP waliin Oromoon qaba, uummanni Itoophiyaa qaba. Meerre maalinni? Kanaaf uummanni maal gaafachuu qaba? Tokko yeroon aangoo isinii kenname gaafa qaqqabe nuti eenyuun buluu qabna? Waliigaltee paartilee uummata keenya bakka bu'anii isin waliin jiruun haga gaafa filannootti nu gaggeessitu. Fedhii warri nuti bakka nu bu'aa jennee de factoon aangeffannee isinitti ergannee saniin alatti wanti isin nurratti murteessitaniin jiraatu ittiin jechuu qaba. Tokko kun gaafii tokko. Hagasiifuu uummanni keenya dararamuu nurraa dhaabaa. Hagasiifuu paartilee keenya walitti buusuu nurraa dhaabaa. Paartilee keenya dhiibuu nurraa dhaabaa. Hagasiifuu tokkummaa nuu eegaa paartileedhaan immoo. Wanta nuti isinirraa barbaannu kophaan otoo hin taane waliin koottaatii gaggeessaa. Maaliif Oromoon kutaa sanaa, Oromoon kutaa kanaa, Oromoon kutaa hunduu Oromoodha. Tokko malee hir'uudha. Kanaaf Oromoon kan gaafachuu qabu, uummanni kan gaafachuu qabu. Tokko maatii imaanaa keenya bakkaan nu ga'a. Maal goona? Maaliif akka ta'e beektaa amma yoo karaa wayiitti deemte tokko koronaaf baatee of saaxilaa jechuudha. Fakkeenyaaf otoo amma uummata waamne ka'ate ofirraa mormadha odoo jenneeni. Dhibeen jira akkuma amma siin jedhe bakkee zayitii bitanitti bakkee gabaatti bakkee elektirikii guuttatanitti isuma shamatatanii galaa jiran. Isaan magaarii dhugaayyuu. Eeyyee kanaafuu gaafa
ummata koo nuti dadhabne nu didanii ka'aa baati mormadhaa yoo jetteeni baadu'aa jechaanii jirra. Yoo mootummaadhaan callisnee haga isaan dheereffatanaa dhaqanii gaafas jennes tokkoffaa aangoon isaanii yoom akka xumuramu hin beektu. Koronaa yoom akka dhaabatu hin beeknu waan ta'eef. Kanaaf maal ta'uu qabaa nuti soluushinii jennee kan keenye kun egaa ijjannoo PBO'ti. Ijjannoon ABO'oof, ijjannoon KFO'oof, ijjannoon paartii biraa gaafa walitti dhufame waliin sukkuumamee kan caalu filatameeti kan itti deemamudha. Nuti garuu isaanis caasaa bo'aniif sana waggaa tokkollee ta'e haga koronaan tureef hojiitti hiiku. Garuu ija keenya keessaan nama isaan dhaqanii ajjeesan hin argita ajjeesuun qabani irratti tiksita. Fala isaan badii isaan duratti hojjetaa jiran irratti tiksita. Maaliif imaanaan uummataa sirras jira isaan irras jira waan ta'eef akkasitti karaa kaawunsiliin paartilee manni maree kaawunsilii paartilee to'ateen itti amaneen qofa biyyi bultii jechuudha. Kanadha murteen guguddaan adeemsifamu yoo isaan irratti waliin galle hin jiru. Mootummaan bakkee ofii jirtu kana yoo hin diigna jenne beektanii amma odoo haa diigamu paarlamaanis haa diigamu osoo jenne tole jennee hima deemna wanti dhufu hin beekamu. Odoon jiraanneyyuu dhiibbaan maalinni humni hamaan biyya biraarraa yoo nutti dhufe jedhamee tilmaamamaa jira miti yoo dhufe humni dhaqee waa tokko gochuu danda'u hin jiru. Yoo ammalleen hawaannisa jechaa turan hawaannisni yeroo koronaan hin jirrellee ture hawaannisni yoo dhufe fakkeenyaaf eenyutu labsiillee yoo ta'e baasa yoo rakkoon biraa alaallee dhufe hin dhufiniiti. Dhufuutis qaama kamtu murtee baasa. Kanaaf wanti sun achi taa'ee garuu to'annoo fi waliigaltee manni maree paartileedhaa taasisanirraan isaan hojiitti hiikuu qofaan akkasitti deemaadha nuti kan jenne. Ani akka keenyaatti habaawwan uummataati. Bilisummaa sabaatii fi walabummaa biyyaatiif dhaabbate Oromoo rakkoo kanatti amanee socho'u hunda waliinuu dhimma Oromootiif socho'uudhaaf dhaabbate. Isa jettee jedhan sana diinni gaafa si cabsuu fedhu jabaa koo siin hin jedhu. Waan si sodaataniifuu maqaa hamaa sirra kaa'u beekte waan ati karaa sirriirra jirtuufuu akka ati gurraachoftee uummatatti mul'attu si godhu. Kanaafu baandaa eenyuun akka isaan jedhan iyyuu yoo dhuguma haamileedha waan sana jedhan maaliif eebeluu baandaadhaan jenne lafa kaanii dhugaa gaafa dubbattu abbaan sun baandaa taanaan dhufanii diffeen doole gochuu qabu. Baandaa jechuun gantuu jechuudha miti eebeluu gantuudha maaf hin jenne maaliif banaa godhanii kaa'ani. Paartilee siyaasaa tokko kadiina waliin hojjetanii maqaa maaf hin dhoofu eebeluu baandaadha gaafa jedhan abbaa sana ati baandaadha jennee nutuu gaafachuu qabna. Yes irratti mari'atamuu qaba. Uummanni iyyuu dhaqee waan sana akka furmaata isaa barbaadu eebeluu gantuudha jechuu qabu. Kanaaf nuti diinni gaafa sitti dhufe ebeluun koo ati jabaadhaa siin hin jedhu cufaayyuu cilee dibeet uummatatti si mul'isuuf deema waan ta'eef abbaa jedhaniin isaan akka jedhanitti baatanii yookiin ifaa baafatanii nuti garuu yoo baandaa ta'uun nu barbaachise paartii dhaabuun nu barbaachisu warra daba hojjetu keessa seentee hojjechuun baay'ee salphaa ture. Sanuu haala gaariidhaan jiraachuudhaan nama meeqatu miliqee achi keessa galisaan ittuun kolfina nuti. Nuti uummata keenya waliin jira uummanni keenya maal gochaa akka jirru hin beeka. Kanaaf jettee namni jedhu sana I don't know. Gurra odoolaachuu fi baanne gaalli ima deemti sareenis ima duttisa jedhamu sana itti mammaakudha. Akka walatti waan gabaabdu tokkonis hin gaafadha akka paartii jaarmiyaa siyaasa Oromootti haalli nageenya biyya keenyaa amma keessumaa naannoon Oromiyaa keessa jirtu hedduu waan nama rifachiisu. Dhibee akkuma armaan duras ni kaase dhibee namaa kun dhufee jira. Uummanni bishaan qulqulluu yeroo dhuguutti rakkatu jira. Inumaa qulqullina irra darbee qaama qulqullinaa of qulqulleessuu irraayyuu darbee rakkoonni garaagaraa ni jira. Kanarra darbee immoo wal waraansi garaagaraa jechaan garaagaraa Oromiyaa keessatti jira. Uummanni goolamaatti jira. Akka walootti akka paartilee siyaasa Oromootti maaltu fala ta'uu qaba?
yoo kun akkas ta'e uummanni nagaan jiraachuu qaba. Yaada jedhuun gudunfinamee sagantaa keenya. Egaa silaa namni karoorfataa waaqayyotti guutaa jedhama miti. Nuti karaa nagaarra deemnee qabsoofnee uummata keenya aangeessinaadhaaf baane odoo yaadamin danqaan itti dhufe. Yeroo kanatti uummanni keenya tokkoffaa dhibee kanarraa of eeguu qaba. Lammaffaa immoo waliyyuu eeguu qaba. Nageenya walii eeguu qaba. Gaafa namni tokko hubamu waliif qaqqabuu qaba. Koronaanis ta'ee waan biraatiin. Eenyumtuu dhufee nageenya isaa gaafa jeequ dhaabbadhaa jechuun odoon jeeqin durayyuu dhaabbadhaa jechuun ni danda'uu qaba. Nuti barri sagalee uummata keenyaati kanas nu dhaabe. Nuti barra uummata caalaa aangoo hin qabnu. Kanaaf uummanni keenya maal gochuu qaba sa'aatii kanatti waliif birmachuu qaba. Ka bishaan hin qabneef bishaan laachuu, ka nyaata hin qabneef nyaata laachuu, ka awareness hin qabneef kun akkana yoo taateen saaxilamta. Dabalataan immoo maal ta'uu qaba haga dhibeen kun ba'uuf paartileen keenya itti gaafatamummaa qabu, mootummaanis itti gaafatamummaa qaba. Uummanni rakkoo kanarraa eegamuu qaba. Haala dhibee balaafamaa kanaaf isaan saaxiluu irratti akka hin argamne mootummaan tiksuu qaba. Paartileenis karaa danda'an tiksuu qabu. Carraaqqii paartileen uummata ofii tiksuuf godhu irratti mootummaanis gargaarsa gochuufii qaba malee dhiibbaa irratti gochuufii hin qabu. Kabiraa maalinni rakkoo kana keessaa bahuudhaa fi paartilee isaanii walitti fiduu danda'u. Paartilee isaanii walitti dhiibuu danda'u. Paartileenis imaanaan uummataa nurra jira. Anatu si caalaa, anatu si gadi, anatu sirra mul'achuu qaba osoo hin taane waliin rakkoo baanaa. Mixiin wal qabattee laga ceeti jedhanii laga odoo hin ce'in wanti nurraa mul'atu dhiifama naa godhaati. Dirreen qabsoon paartileen Oromoo irra deemaa jiran ammatti odoo lafa qotaa jirtu odoo midhaan hin facaasin gormee haamamee hin dhaawamin midhaan haa qooddannu irra jira. Suni baay'ee waan nama gaddisiisuudha. Sanarraa of qusachuu qabna. Nuti uummata keenyaaf baane taanaan quuqama uummata keenyaa qabannee baane taanaan rakkoo amma jiru kana har'a borodoon jedhin teenye falli maalii? Oromoo falli maalii? Paartiin Oromoo isin falli maalii? Kamnuu wayyaa? Hunduu suggestionii qaba. Hunduu wanta recommend godhe qaba. Recommendationiin kiyya kana kan keessan kamtu nuuf fala. Maaliif as far as we know karaa nagaa qabsoofna jenneeti kan galmoofne as jirru miti. Karaa nagaatiin mootummaadhaaf uraa ammana geessu uummata keenya dararuudhaaf uraa ammana geessu odoo hin banin erga gaafa aangoon isaanii terminate godheeti haga gaafa dhibeen kun bahee filannoon adeemsifamutti akkamiin waliin qabsoo deemsisuu qabna, akkamiin waliin biyya bulchuu qabna kan jedhu har'a borodoon jedhin haaloon walirraa qabaa waliin mufannee maal goone osoo hin jedhin har'a borodoon jedhin mariidhaaf taa'amuu qabaadha. Ani kan akka paartii keenyaatti suggest godha. Egaan daawwattoota keenya qophii addaa keenya keessatti dhimma manni maree federeeshinii hiikoo heeraa yaada dhiyeesse akkasumas immoo gadaa mootummaa yookaan aangoo mootummaa mana maree bakka bu'oota uummataa akkasumas kan naannolee fi kan federaalaa irratti yaada bal'aa paartilee siyaasa Oromoo lameen irraa fudhannee kan fakkaatu ture. Marii keenya irraa barnoota gahaa akka argattan abdii qabna. Qophicha qopheessuun kan isin biraan gahee Ambaayiluu Nachooti. Gama ogummaa kaameraatiin kan waliin turanii Geetu Alamaayyoo akkasumas Biiniyaam Yoonaas ture. Akkasuma immoo qophii kana gulaaluudhaan kan isin biraan gahee Baa'isaa Turaa isin waliin ture. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.